Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatii ODM. Sagantaa keenya har'aatiin oduu biyya keessaa fi oduu biyya alaa kan isin biraan geenyu yoo ta'u, oduu biyya keessaatiin Harargee Bahaa Aanaa Cinaaksanitti mormiin gaggeeffamaa jiraachuu, Oromiyaa godina Gujiitti lolli uummata Oromoo irratti banamuun lubbuun namoota 3 darbu, jecha artist Haacaaluu Hundeessaan kan shakkamte Laamiroot Kamaal ammas bilisaan gadi dhiifamu, WBO'n giddugala Oromiyaatti ammas eebbisiisuu, akkasumas magaalaa Dabra Biraanitti uggurri sochii labsamu wal dura duubaan kan isin biraan geenyu yoo ta'u, oduu biyya alaatiin immoo Raashiyaan Abiyyi Ahmad lola akka dhaabu gaafachuu fi Suudaan mormii hawaasaan raafamaa jiraachuu kan isin biraan geenyu ta'a. Madhuma sagantaa keenyatti nu faana tura. Laamiroot Kamaaliin manni murtii federaalaa ammas bilisa baasutu dhagahame. Manni murtii waliigala olaanaa federaalaa ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa keessaa kan harka qabduu fi yeroo Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu bira kan jirtu Laamiroot Kamaal bilisa bahuun dhagahameera. Waxabajjii 29 bara 2020 yeroo artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu bira kan jirtu Laamiroot Kamaal bilisaan akka baatu manni murtii waliigala olaanaa federaalaa oliyyannoo yakka lammaffaa murteesse. Galmee ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa laalaa kan ture manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidatam Laamiroot Kamaal ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti hirmaachuu isii ragaan agarsiisu hin dhiyaanne jechuun bilisaan akka gadi lakkifamtu ajajuu hordofee abbaan alangaa oliyyannoo mana murtii waliigala federaalaatti fudhachuun isaa ni yaadatama. Ajjeechaa artistii gameessaa kanaaf uummata Oromootiin kan shakkamtu Laamiroot Kamaal manni murtii waliigala olaanaa federaalaa dhaddacha onkololeessa 20 bara 2021 ooleen baalangaarraa ragaa gahaa shakkamtuu kana irratti dhiyeessuu hin dandeenye jechuun bilisa baase. Laamiroot Kamaal yeroo artist Haacaaluu Hundeessaa rukutame deeggarsa taasisuu dhabuu isiitiin akka gaafatamtu kan jedhe manni murtichaa. Kanas manni murtii federaalaa akka laalu ajajee jira. Ogeessonni seeraa akka jedhanitti akkaataa manni murtii jedhu kanaan Laamiroot Kamaal deeggarsa lubbuu baraaruu taasisuu dhabuu isiitiif adabbiin hidhaa ji'a 6 itti muramuu danda'a jechuun yaada isaanii kennaa jiru. Maatiin artist Haacaaluu Hundeessaa du'a ilma isaanii fi wantoonni du'a isaa booda ta'an dhimma siyaasaaf oolanii jiru jechuun haqni isaa ni baha jedhanii amantaa akka hin qabne dubbataa turaniiru. Adeemsa haqa ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa ittiin ilaalamaa ture kanarratti amantaa akka hin qabne maatii dabalatee qaamoleen garagaraas ibsaa turanii jiru. Haati manaa artist Haacaaluu Hundeessaa aadde Faantuu Damisoom eebbaa albama sadaffaa isaa maal mallisaa jedhu irratti waa'ee ajjeechaa isaatiin wal qabate haasaa taasifteen dhugaan kee rabbii fi intala si bira jirtu qofa bira jirti. Kan si nyaates kan si nyaachises isima jechuun isii ni yaadatama. Jecha gameessa aartii Oromoo kanaan wal qabates namoonni 4 shakkamanii kan to'ataman yoo ta'u, manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddachi farra shororkeessaa fi yakkaa heera lammaffaa namoota 3 Xilahuun Yaamii, Kabbadaa Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo balleessitoota jechuun adoolessa 5 bara 2021 jala murtii kennee ture. Haaluma kanaan manni murtichaa dhaddacha hagayya 3 bara 2020 ooleen himatamaa tokkoffaa Xilahuun Yaamii jedhee kan abbaan alangaa dhiyeesse irratti murtii hidhaa umrii guutuu, Kabbadaa Gammachuu hidhaa waggaa 18 fi Abdii Alamaayyoo hidhaa ji'a 6 itti murteessuun isaa ni yaadatama. Garuu uummanni Oromoos ta'e qaamoleen nagayaa ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa keessaa kan harka qabu Laamiroot Kamaal jechuun yaada isaa kennataa turus manni murtii Laamiroot Kamaal bilisa baasa jechuun dhaga'amee jira. Finfinneetti dhiyoo kan jirtu magaalaa Dabra Biraanitti uggurri sochii labsamuun dhagahame. Waraana naannicha keessatti adeemaa jiruun qabiyyee lafaa fi balaa lolaatiin muudama keessa seenee kan jiru bilchiginnaan naannoo Amaaraa ammas magaalota keessatti labsii dhoorka sochii daangessu baasuu itti fufee jira. Humnoonni Tigraay baatii 2 dura magaalota akka Alammaataa, Qobboo, Waldayaa fi Laalibalaatti dhiyaachuu hordofee labsii uggurri sochii magaalota kanneen keessa buusaa kan ture sirni bilchiginnaa. Uggurri sochii kunis yeroo ammaa funyaan Finfinnee jala ga'ee jira. Humni
ittisa Tigraay loltoota Bilisiginnaa kumaatamaan lakkaa'aman barbadeessuun magaalota murteessoo ta'an to'ate. Kallattii baha kibbaa fi lixa naannoo Amaaraatiin sochii itti fufuun baatii tokko duras ugguurriin sochii kun magaalota akka Baardar, Gondar, Daseettii fi Kombolchaatti babal'ataa dhufeera. Bilisiginnaan naannoo Amaaraa ammas ugguurraa kana itti fufuudhaan funyaan Finfinnee jalatti kan argamtu magaalaa Dabra Biraan keessatti si ugguura sochii namaa fi konkolaataa baasuun dhagahameera. Kominikeeshinii mootummaa Bilisiginnaa magaalattii akka jedhutti yaaddoo nageenya kanarraa ka'uudhaan dargaggoonnii fi jiraattonni magaalaa Dabra Biraan qaamolee nageenya wajjin qindaa'uun nageenya naannoo eeguu qabu kan jedhu ture. Itti fufuudhaanis magaalaa Dabra Biraan keessatti buqqattoonni hedduun qubataa waan jiraniif warreen nageenya juuntaaf shanee jedhanii moggaasan buqqattoota kanneen itti makamuudhaan sodaa nageenya uumuu waan danda'aniif hordoffii jabaa irratti taasifamuu qaba jedheera. Ibsi ugguurraa fi murtiin magaalaa Dabra Biraan keessatti ba'e kunis dhalattoota Tigraay fi ilmaan Oromoo magaalattii keessaa fi naannawa ishee jiraatan saamuu fi ukkaamsuu fi labsii bahee ta'uu muuxannoo kanaan dura magaalota biroo keessatti raawwataman irraa beekamuun kan nama rakkisu miti jedhaniiru. Waraanni Bilisiginnaa tibba kanas adda waraana Dasee, warra Baabboo fi Dalaantaa dabalatee addoota waraana hedduu irratti mo'amuu hordofee ugguurri labsii Bilisiginnaan baasaa jiru kun humnoonni Tigraay lola deemaa jiru kana keessatti olaantummaa argachaa jiraachuu isaanii agarsiisa jedhamaa jira. Sirni Bilisiginnaa baatii lama dura ugguura sochii magaalaa Alamaaxaa fi Qobboo keessatti labsee ture. Yeroo ammaa fageenya kiiloomeetira 460 duubatti deemee ugguura sochii kan baasuun isaa biyyattiin guutumatti harka sirnichaatii bahaa akka jirtu agarsiistuu guddaadhas jedhameera. Waraanni bilisummaa Oromoo jajjabe eebbisiisuun ammas dhagahameera. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaatti humna haaraa leenjisaa ture eebbisiisuun dhagahame. Waraanni haaraan eebbifame kun qeerroo fi qarree kana dura qabsoo karaa nagaatiin harka qullaa sirna cunqursaa falmachaa turanidha jechuun keessa beektonni dubbataniiru. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad qabsoo qeerrootiin gara aangootti erga dhufeen booda qeerroo diinoomfachuun ulaa qabsoo karaa nagaa mara cufeera. Qeerroon bu'aa qabsoo isaanii saamamanii karaa nagaatiin mirga isaanii falmachuu danqaman ammoo bal'inaan waraana bilisummaa Oromootti makamuun boqonnaa qabsoo itti aanuuf of qopheessaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaas humna haaraa yeroo yeroon ofitti dabalataa jiru kana leenjisee gahoomsuun dirqama qabsoo itti aanu hidhachiisaa jira. Waraanni haaraa giddu galeessa Oromiyaatti leenjee kun humna dabalataa ta'uun imala qabsoo sabichaa kan ariifachiisu akka ta'uttu eeggama. Oboon zoonii giddu galeessaa kana duras irra deddeebiin humna haaraa leenjisee bobbaasaa turuun waan yaadatamudha. Waraanichi giddugala Oromiyaatti yeroo yeroon of cimsaa dhufuun ammoo hiita ba'iinsa qabsoo hidhannoo dhalattoonni sabichaa gaggeessaa jiraniif tarkaanfii murteessaa ta'utu amanama. Harargee bahaa aanaa Cinaaqsan araddaalee hedduu keessatti mormiin gaggeeffamaa jiraachuu fi ajjechaan illee daran hammaataa jiraachuutu dhagahame. Harargee bahaa aanaa Cinaaqsan araddaa Tiraanoodii fi Kool Ree jedhaman keessatti waraanni mootummaa uummata nagaatti dhukaasa banuun lubbuu namaa galaafataa jira jedhaniiru. Manneen uummataa hedduun illee waraana mootummaan gubataa jiraachuun kan himamu yoo ta'u, kana balaaleffachuuf uummanni hiriira mormii gaggeessaa jiraachuutu himame. Kibba Oromiyaa godina Gujiitti lolli daangaa uummata Oromoo irratti banamuun lubbuun namoota 3 darbuun dhagahame. Kibba Oromiyaa godina Gujii aanaa Girjaatti humni mootummaa waraanni naannoo Sidaamaa tumsa waraana mootummaa naannoo Oromiyaa humna addaa waliin ta'uun lola daangaa banuun himame. Lola daangaa baname kana irratti uummata nagaa Oromoo irraa namoonni 3 yoo ajjeefaman dhibbootaan kan lakkaa'amu qe'ee isaaniirraa buqqa'ee waraana baqataa akka jiru dhagahameera. Hubannaa Oromoo daangaa mara irratti lolli baname kan jiru yennaa ta'u ajjeechaa sukkaneessaan uummata irratti raawwatamaa jiraachuutu gabaafame. Leella waraana daangaa kanaan ilmaan Oromoo kuma dhibbootaan lakkaa'ame qe'ee irraa buqqa'aa kan jiran yoo ta'u, waraanni uummata nagaa irratti baname kun bakkoota adda addaatti dhagahamaa kan jiru yoo ta'u, waraana saganteeffame mootummaan eegale ta'uu isaaf ragaan waraanni mootummaa dhimmicha ofitti fudhatee gaggeessuu isaati. Lagga bahaa aanaa Guutoo Giddaa fi Kiraamuu keessatti illee lolliif wal fakkaatan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, humni waraana naannoo Amaaraa uummata Oromoo irratti lola banuudhaan lubbuun lammiilee hedduu galaafatee jira. Lola humnoonni naannoo Amaaraa gaggeessaa jiran kana waliin waraanni humna addaa Oromiyaa tumsuudhaan uummata keenya qe'ee isaa irraa akka buqqisaa jiru gabaafameera. Lola qindaa'aan humni waraana ollaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru bakka adda addaatti qindeessummaa fi tumsa gurguddaan karaa mootummaan deemaa jiraachuu uummanni himataa jira. Lolli daangaa kaaba Oromiyaa Walloo irratti illee gaggeeffamaa jira. Akkasumas gama naannoo Benishaangul Gumuz irra loltoonni Amaaraa uummata nagaa Oromoo irratti lola qindaa'aa banuun
Oromoon tumsaa mootummaa Itoophiyaatiin lubbuun lammiilee hedduu du'aaf saaxilamaniiru. Daangaa irraa akkasumas Oromiyaa keessatti lola waraana saboota ollaan uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru duuba mootummaan federaalaa jiraachuu akka malu gongumamaa kan jiru yoo ta'u, mootummaan wayita qabsoon uummata Oromoo dagaagaa jiru kanatti lola daangaa babal'isuudhaan umrii isaa dheereffachuudhaaf dharraa qabu irraa lola kana akka uumaa jiru himamaa jira. Suudaanitti mormiin hawaasa bulchiinsa ministeera muummee Abdallaa Hamdook irratti eegalame itti fufeera. Duukana lammiileen biyyattii kumaatamaan lakkaa'aman naannoo masaraa mootummaa biyyattii magaalaa Kaartumitti argamutti ol ga'uun mootummaan ce'umsa biyyattiitiin ati waa'ee hin baaftu aangoo gadi lakkisi jechuu irratti argamu. Lammiileen biyyattii guyyoota 3 darbaniif naannoo masaraa mootummaatti ol ga'uun diddaa isaanii ibsataa jiran kunniin irra jireessi deeggartoota pirezidaantii biyyattii duraanii Omar Hassan al-Bashirii fi warreen bulchiinsa humna waraana biyyattii Jeneraal Al-Buraaniin hoogganamu hawwaniidha jedhameera. Mootummaan ce'umsaa Suudaan mormii hawaasa waggaa 3 dura bulchiinsa Omar Hassan al-Bashir irratti jabaatee hordofuun qaama gara aangootti dhufe wayita ta'u jijjiirama lammiileen biyyattii barbaadan dhugoomsuun bulchiinsa dimokiraasii diriirsuuf waadaa galee ture. Haa ta'u malee jijjiiramni agarree hin jiru. Haalonni ittuu hammaatan jechuun kutaalee biyyattii garaagaraatti hawaasni gara dandiitti deebi'aa jira. Mormiin kun hanga yaalii fonqolcha mootummaatti gahe. Torbaanota muraasaan duras bulchiinsi ministeera muummee Abdallaa Hamdook fonqolchuuf yaaliin taasifamee ture. Yeroo ammaa kutaalee baha biyyattii fi iddoowwan biroottis mormiin hawaasaa kun jabaatee itti fufuutu himamaara. Raashiyaan Abiy Ahmad lola akka dhaabu gaafachuun dhagahame. Waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru abidda cidii argate ta'e daranuu babal'ataa jira. Guyyaa arfaffaaf haleellaan xiyyaaraa naannoo Tigraay yoo qaqqabu haleellaawwan gahaa jira fi raawwachuusaa mootummaan Itoophiyaa beeksisaa tureera. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa geessisaa jiru bakka buufata meeshaalee waraanaa TPLF fi bakka qubannaa isaanii haleelaa akka jirutti himama. TPLF ammoo uummata meeshaa maleeyyii xiyyaaraan haleelaa jira. Magaalaa rukutaa jira, gabaa haleelaa jira jechuun himataa jira. Gama kaaniin oduun gama Raashiyaatii dhaga'amaa jiru. Hariiroo Itoophiyaa waliin ture addaan kutuuf waan deemu fakkaata. Waraana kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru akka dhaabuuf mootummaa Itoophiyaaf Raashiyaan gaaffii yoo dhiyeessitu kanaan ala hariiroon waliin jireenyaa kan gama dippiloomaasii Itoophiyaan Raashiyaa waliin qabdu hiikkachuu akka malu akeeka. Itoophiyaan addunyaa irra michuuwwan amanamoo taasisuun biyya Raashiyaa fi Chaayinaa akka qabdu himaa turteerti. Kabajamtoota hordoftoota maatii ODM oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Oduu birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.